Oduu gammachiisaa dhiyeenya kana ijoolleen kun naannoo magaalaa Ganjiitti karaa sooshaal miidiyaa tiiktookiin dhageettii ajaa'ibaa horachuun isaanii ni yaadatama. Maarree jaalatamummaa guddaa horachuu isaaniirraa kan ka'e namni maqaan isaa Saamu'eel Deebisaa Itichaa jedhamu guutummaa guutuutti ijoollee kana hundaaf macaafa qulqulluu argaa jirtan kana garee Atsinamaa Chaaritii Faawundeeshiniitiin qaqqabsiisee jira. Dhugaadha waan baay'ee namatti toludha. Ijoollee kanaafis hamilee guddaa ta'a jedhee namana. Hundumaa isaanii Waaqayyoo isaan haa eebbisu jennaan. Dhugaadha ijoolleen kun carra qabeeyyiidhaa baga gammaddan. Milkaa'eera yeroo hundumaa daandiin tokko qofa akka hin taane agarsiisuun dirqamadha. Dhaloonni haa filatudha. Yeroo mara yaadni tokko akka doomineet godheetti ka'uu hin qabu. Ol deemaan irra sooshaal miidiyaatti dabalame tokko uwwisni miidiyaa 90% ol waan tokko qofa gaafa ta'u jireenyi sanuma itti fakkaata. Sun ta'uu hin qabudha. Daandiin biraanis jira jechuudha. Namni 84 keessatti waa'ee waan tokko si'a 20 maxxansu ji'a 9tti yoo si'a 2 haasofne keessa oolte nuun jechuu hin danda'u. Akka jaallattuu fi akka itti bashannantu dubbata taanaan akka hin jaalladhu garuu ammatti sana caalaan dhimmoonni na yaachisan akka jiran dhukkubsadhee haasa'uu nan danda'a. Sooshaal miidiyaan kan garee tokko qofaa miti. Yaadni faallaanis keessatti ka'uuf eeyyamamaadha. Heera biyya keenyaa keeyyata 29 mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuti. Inumaayyuu muraa yookaan lakkoofsa 5 keessatti akkas jedha. Limitations can be laid down in order to protect the well-being of yours. Odeeffannoon tokko haga yaadame ol yoo tamsee fayyummaa dargaggootaa eeguuf odeeffannoo murtaa'e irraa dhorkaan seeraa kaa'amuu danda'a jedha. Soo kamtuu humnaa ol spreed godhaa jira. Isinumti deebisaa. Akkasiin walii galle bashannanuun mirga. Namoonni ija hawaasaa dura jirtan enerjii hojii dargaggootaatti agarsiisaa. Maxxansi keessan kan bashannanaa qofaa ta'uu hin qabu. Kan jedhu yaada keenyaa ganamaati. Mari'achuun wal arrabsuurra akka namatti tolu. Irraa of eegaa. Yeroo ammaa kanatti biyya keenya Itoophiyaa keessa yoo xiqqaate raajota 40,000 oltu jira. Wangeelaawii warra jedhaman waamaman immoo 100,000 illee ni ta'u. Raajonnii fi wangeelaawiin hangana kan baay'atan waggoota 30 hin caalle keessattidha. Tarii raajii baluu wangeelaawii caalaa wangeelaawii amaaree jedhanii yoo waamaman ni dhageessu. Namni gurra qabu yoo haa dhaga'u. Namni hubannaa qabu haa hubatu. Ijoollee Waaqayyoo waggaa 3,000 keessatti saboota addunyaa maraaf raajonni ergaman baay'inni isaanii nama 40 caalan. Wangeelaawiin turan 4. Isaanis Maatewos, Luqaas, Maarqoosii fi Yohaannisidha. Isaan arfan wangeela barreessanii darban. Kan nama dhibu wangeelli maqaa isaaniin akka waamu kan godhame illee erga isaan darbanii waggaa 600 booda. Addunyaa kana irratti sagalee Waaqayyoo warri barsiisan naannoo raajota 40f wangeelaawii 4dha. Garuu guyyaa irraa biyya Naajeeriyaa yoo deemte raajota 100,000 argita. Yoo biyya Keeniyaa deemte raajii 200,000 agarta. Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti immoo hunduu raajiif wangeelaawuu jechuu dandeenya. Sababoota baay'achuu raajota sobduu inni guddaan hojii dhabdummaadha. Baay'een raajotaa fi barsiisota sobduu namoota barumsi galuu fi didee fi jennaan barnoota addaan kutanidha. Rifeensa isaanii goofaree filatee suufii isaa uffatee wangeela bobaa jala kaawwatee maqaan isaa moggaafachuu qofaatu isaan irraa eegama. Akkaataa haala gabaaf naannoo ilaalanii raajii jedhanii of waamu yookaan wangeelaawii jedhanii of waamu. Elon Musk dinqiiwwan Yesuus Kiristoos lafa irratti hojjetaa ture anis nan hojjedhaa jedhe. Sooressi addunyaa Elon Musk dinqiiwwanii fi hojiiwwan Yesuus Kiristoos lafa irratti hojjetaa ture anis nan hojjedha jechuun isaa ijoo dubbii miidiyaa ta'ee jira. Elon Musk qorannoo haaraa dhaabbanni isaa godheen teekinooloojii sammuu namaa fi koompitara walitti hidhuun hojiiwwaniif dinqiiwwan Yesuus Kiristoos lafa irratti hojjechaa ture akka hojjechuu danda'u ifoomsee jira. Teekinooloojiin haaraan kun blind sight kan jedhamu yoo ta'u namoota guutummaatti iji isaanii jaamee akka arguu danda'an kan gargaarudha jedhamee jira. Teekinooloojiin haaraan kun ilaalcha idilee yookaan uumamaa irra caalaatti kan agarsiisudha jedhameefii jira. Teekinooloojiin haaraan kun maayikiroochiippii waliin kan wal qabatu ta'us himamee jira. Akkasumas namoonni miilli isaanii naaffatee akka deemuu danda'an maayikiroochiippii haaraan kan teekinooloojii addaa qabu kun ni gargaaraa jedhamee jira. Namoota qaamni isaanii guutummaatti laamshee akka deebi'anii socho'an gochuu fi namoota dhalootaan jaaman dabalatee
akka argan ni taasisaa jedhame. Elon Musk dhimma kana irratti akka dubbatetti namoonni kompiitaraan sammuu isaanii akka ajajan gochuu fi warra guutummaatti jaaman agarsiisuun dinqii sadarkaa Yesuusiitii jechuun fuula miidiyaa X yookaan Twitter irratti barreessee jira. Gabaasni qorannoo waajjira Neuralink irraa bahee akka agarsiisutti teknooloojiin haaraan kun namoota laamshaan sammuu isaaniitiin kompiitara yookaan bilbila isaanii fayyadamuun akka sochoosan ni gargaara jedhame. Namni yeroo jalqabaaf chiippiin kun itti godhame nagaadhaan itti fayyadamaa jiras jedhamee jira. Dabalataan teknooloojiin kun ijaa fi agartuun ijaa miidhamee dhiisu kaameeraa ijaa fakkeeffamee hojjetameen mallattoo alaa fudhachuun kallattiin gara sammuutti erguu namoonni akka argan gargaara jedhamee jira. Musk akka jedhutti teknooloojiin kun jalqaba irratti fakkii bifa gurraachaa fi adiin kan agarsiisu yoo ta'u, booda garuu dandeettii ija namaa idilee irra caalu fiduu danda'a jechuun kan hime. Yaadni Elon Musk kun hawaasa biratti falmii guddaa kaasee jira. Mormiin amantiis cimee itti fufee jira. Namoonni hedduun dinqii macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos raawwate hojiin teknooloojii fi chiippii kompiitaraa waliin madaaluun qaaniif gocha barsiisa sirrii hin taane jechuun mormii isaanii dhageessaa jiru. Ogeessonni fayyaa akka jedhanitti Neuralink jalqaba irratti milkaa'ina gaarii agarsiisus ammatti dhibee jaamummaa fi laamsha'ummaa guutummaatti maqsuu akka danda'u ragaan qabatamaan qorannoo nama irratti mirkanaa'ee gahaan ammatti hin jiru jechuun himu. Haa ta'u malee chiippiin kun hayyama dhaabbata qorichaaf nyaata Ameerikaa FDA irraa qorannoo ariifachiisaa argatee jira. Yaaliin namoota jaaman irratti godhamu baatiiwwan dhufan keessatti akka eegalamu tamsaasamuu gabaafamee jira. Dhaabbanni kun qorannoo isaa gara biyyoota biraa kan akka UAE fi UK itti ni bal'isaa jedhamee jira. Sangaa Tiraamp fakkaatu akka hin qalamne dhowwame. Baangilaadeeshitti sangaa bifa addaa albiinoo qabuu fi ulfaatinni isaa kiiloo 700 ta'u. Kiiloo 700 caalu sababa bifa isaa fi miidiyaa hawaasaa irratti beekamummaa argateen ayyaana Eid al-Adhaaf qalmuuf ture irraa olfameera. Abbaan qabeenyaa loonichaa akka jedhutti sangaa rifeensa addaa isaa kan bifa keelloo pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin baay'ee wal fakkaatu qaba. Kanaan kan ka'e obboleessi isaa quxisuun maqaa kanaan waame. Mootummaan maaliif gidduu lixe? Sangaa kan daawwachuuf namoonni kumaan lakkaa'aman gara mooraa isaatti qajeelan. Suuraa waliin ka'uuf yeroo uummanni wal dhiibuu nageenyi gafarsichaa fi hawaasa naannoo sunii yaaddoo keessa gale. Dhumarratti ministeerri keessaa Baangilaadesh Salaahuddin Ahmad ajaja ariifachiisaa dabarsanii jiru. Sangaa akka hin qalamne dhowwamee jira. Qarshii namni bitate sun kaffalee mootummaan akka deebisuuf ta'ee jira. Sangaa gara giddugala beeyladaa zoo biyyoolessaa dhakaatti akka geeffamuu fi achitti akka kunuunfamu murtaa'ee jira. Sangaa Tiraamp kun akkuma maqaa isaa qananii jaallata. Guyyaatti al 4 dhagna dhiqata. Al 4 immoo nyaata. Amala tasgabbaa maal na dhibdee jedhu qabaachuun isaas daawwattoota caalaatti hawwataa ture. Yeroo dhiyoodhaas biyyoota tokko keessatti horii qalma iidiif dhiyaatan dabalatee beeylada adda ta'anitti maqaa namoota beekamoo baasuun aadaa ta'aa jira. Sangaan kun garuu maqaan isaatiin lubbuu isaa oolfachuu danda'ee jira. Isin hoo dhimma kana irratti maal jettan?